erga hannaaf buleetti teenya tuubaan mee maqaa keetii irraa iddoo dhaloota ifif saatichi boodatti deebina gaafetti aanu inshallah. Kitaaba lamman kana keessa واحمل حب وخرج على لك أبدا من كمان ما شاء الله جعل لك الباراتوري تاخذ تكات لا ما تشوفين فرده أكثر رادي ما ليش مديه كانوا كل صوت الباجاج لمين كيسا وخبوط داجتو هاي سامبود نوم مرسن الإسلام دين درجالو برنة والبرزيبنة التين والهابلو بلا شركة جودا وقدري إسا والله والكابنة برنة برسيسو دافيالو صبري في ثباتاس آخر النوجليلو صبري في ثباتاس آخر النوجليلو صبري في ثباتاس آخر النوجليلو أيا ديني إسلاما فايا الرفايا يا جالاسي تجالا ورقي ميتا زقايا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo warraan kana kanatti argamnu barattoota fi akkasumallee asin gama gartee mirga kiyyaatiin ka jiru obboleessa kiyyaa Dr. Kadir yookaan immoo barataa Kadir akkasumallee gama bitaa kiyyaatiin ka jiran obboleeyyan kiyya shamarranii isaanuma maqaa isaanii isiniif ibsanii inshallah. Duraan dursee afeerraa keenya kabajanii asirratti argamuu keenyaan maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaan isinin jaa. inshallah qophii keenya irraan tanarratti jalqaba irratti ibsatti achi tarkaanfannaa inshallah isinittiin deebi'a irraa akkuma addunyaan jette shamarraniif dura mirga kanninaa jettiin isaaniif dura mirga kannaaf buleetti teenya tuubaan mee maqaa keetii irraa iddoo dhaloota ifif saatichi boodatti deebina gaafetti aanu inshallah. preparatory تاخذ تكات لا ما تشوفين فرده أشرات مريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أستي أكنت سجنتا بردي أنا قبتي ثاني والله نافير ثاني مقعد جماعة ثاني في هدي تتجلسوا مع نسنجا جزاك الله خيرا أحسن الجزاء. حياكم الله. مكان هي كمجل كوا بليسك يا جاي مكان هي قوبا عبد الله نانتاني خنين الدي هررجي لتا مجالا واتشو جام توهاو بيجشيزا ورجاني جهاني بيدو أشتين الدي برمسخي كلاسي تسامة فلاني اللي أشمتين تمري برمسة صدركا لما فا من برمسة قلم سوكي أكثر يونيفرسيتي يا يونيفرسيتي دي أشرا قرآن أما جتو أن جرو مرة أنو خاصة جرو مرة يتين يخص سنة كما بيكمو وقاو درسوا ما دي مني كانت تصون تهي فاميلي برا أو درسا بيتين يشكو في درسوا تهدو برسي سودان دي بيكمتو درسوا تاكو نبرسيسي شمرني في ورد إيرالين كمنا إسانو مرتين برشا فرمسا فانس قرأت ما نسفيه قرآن يرود القوات التنبر في استيامة الله أعلم نبو جرات ربين بيخو خالها جانيني إشيتو علي فرقات أما قرآن نبر في استيابا في يلي نكو مجروسي سنبو دا حديثة شي زبور رتي برمي هيا أتشمانا كسمت في فاجر راجت برم سنكاب بتوانتو ما شاء الله. يونيفرسيتي jalqaba gaafa sadarkaa takkaffaa xumurtee booda hoo eessatti jalqabatte eessatti eegalte? jalqaba hirkaanii fi taa'u lama fudhadhee booda yuunivarsiitii naannoo Sumaaliin nagee Qabirdaar jaamti. achi nagee jalqaba yuunivarsiitii sanis hin beeku naannoo Amaaraas hedduu bu'een ture. dagaame I think biyya muslimaati alhamdulillah rabbiin sababaaf malee biyya takkas hin geessu. Anggafa abbaan kiyya dhuunfaa barateen deemtu naan jee ani duudu ayee godhadheetiin jira. So biyya tana rabbiin sababaan malee nam finne baabaa kiyya ta'u jeetiin wajji deemne hirkaachi dheenyee illee baabaan kiyya achi guyyaa lama bulee na eeguudhaaf yaada jijjiirti jee haalli qilleensaa hedduu rakkisaa ture. Sumaalee. Biyya ammas achuun akka musliima jennee akka eenyu kana osoo hin ta'in dhiibbaa hedduutu ture achitti jechuun akkana jee waan hin ibsu miti. Dhiibbaan sababummaa namni kanaa jira.
jalqaba gaafa nan giddi san dhaqe niqaabni hin jiru. Har aha. Niqaabni hin jiru. Biyya Islaamaa ta'uudha wajjin. Niqaabni hin jiru. Yeroo jalqaba dhaqana qofaatu ture. Bakka. Namni niqaaba uffatu. Sumaalota ture Sumaaleen naayitiin xiqqishii tokko uffatanii ni bananii ni uffatanii akka aduudhaaf jechuudha. Jechuun bakka itti yaadanii dhaaba'ee owaaf jecha uffatanii. Nuti immoo hedduu kaaffee dhaquu dhorkamne laabrarii seenuu kilaasitti wallahi hedduu takka jechuun bakka hedduu takka ala deemnee guyyaa hidhamnee ni qabna achi biyya san keessatti. Maa baatan jennee moo? Inni guyyaa takka akka wahii ijoollee saayiboota xiyyaati wajjin wanti ture. Mucaa tokko baankii keessa Mahammad Saanii jedhama warra biyya xiyyaati. Isinni sun abbaan xiyyaa daraa jeeni nu yaame laaqana jaartii isaa nu yaamtee deemne. Hoggaa deemnee baajaaji irraa bu'u magaalaa keessa gizee deemnu. Baajaaji abbaan lama kottaa seenaa nu jaan. Seenuu jenneen bas. Seenuu jennaan hayi jarri kun nuqqoosaa min seenu isaa deemaa jennee sun deemne. Lakkaanuu poolisoota baajaaji lameen keessaa ofa guutuudhaa jechuudha. Hayyee. San booda nuun marsan dhufanii. Haaya. Abbadda Alshabaabii mana hidhaa seenuu qabdan jaan. Namni niqaaba uffatu Alshabaabichitti. Alshabaabii gaafa sanaa itiin erkaanii fiigachuun chaalenjii gibbii keessaa akkuma jirutti amma kun erkaa gibbii keessatti hayyamsiisnee booda waan nu mudate beeku magaalaa keessatti. Mana hidhaa nu geessanii afaan waliin beenu afaan Sumaalee malee. Yaa Rabbi salli. Mattaawoqaa agarsiisnaa waan takka sin fahaman. Hayi. Za'aa torba seennee za'aa kudhan immoo akkanatti bar kadhannee poolisa warra federaalaa tokkotu ture. Nurraa kadhatee bakka nurraa fuudhuudhaaf hunda harkaan nutti hafiigu bakka aboo inni sun nurraa kadhateeni mattaawoqaa keenya nurraa fuudhee san booda jazaa rabbi haa kafaluu fi daayirektara gibbii keenyaa jechuudha tamaarii diinii hajaamutu jira Shariif jedhanii inni Sumaaluma bakka hunda dawwallee yaamna bakka inni sun dhufee achi dhubaase. Dirqitti. Dirqitti. Dirree idaan gaafatini salaatiin jiru. Yaa Rabbi. Biyya Islaamaa ta'u wajjin waan addaa jira jechuudha. Haala. Chaalenjiin nama qunna muslimaa waan baay'eedha. Dirgirii jalqabaa achirraa fudhattee jechuudha ichumarraan bu'aa baay'ee kana dabarsite. Maasha Allah hedduudha. Hayyee kunis bu'aa baay'uma kana isattaanuu fi niqaabaaf jecha amma guyyaa jalqabaatiif hidhamuun kee naannoo Sumaaleetti jechuudha. Naannoo Sumaaleetti. Mudannoo jalqabaa biyyi immoo biyya Islaamaa ta'uudha wajjin niqaabaaf biyyi Sumaaleedhaatti hidhamti. Islaamma inuu biyya teenya tana keessa shakkine haalli amma deemaa jiru keessattuu barattoota naannoo Sumaaleedha akkasuma maali Tigraay akkasuma amma ministeerri barnoota rakkisee niqaabaan ol seenu kana wajjin chaalenjiin qabdu ni jira biyya keessatti. Isa asii Itoophiyaa biyya teenya amma jechuun Oromiyaa fa'aa keessatti. Oromiyaa keessatti I think wallahi kan naannoo Sumaalee sanii miti. Hedduu hundoon wayyaadha. Angaafan achirraa soo dhufu wallahi karaatti jechuun niqaaban irra kacirantu jira naannoo Sumaaleetti jechuudha. Alshabaabii jedhanii. Osoon garuu jiru yuunivarsiitii ijoollumaa wajjin osoo deebinuu jiru karaatti jechuudha bakka foon baasnee jee jechuudha. Poolistichi tokko gaazawee poolistichi sun torbaa tokko booda du'ee jira. Wallahi niqaaban irratti cire waan si ajaa'ibu jechuudha. I think amata afur gibbii san keessatti jechuudha waan hundi nuuf sirreessanii jechuun namoonni tokko tokko haquuqama musliiminaa qaban kan si fahamanii jiran beekee gaafa eebbaatu wanti addaraasha eebbaa seenuu na dorkan. Gaafa sana mootummaan naannoo Sumaalee illee achi ture. Innaa hedduu poolisoonni federaalaa hedduun kun osoo jiranii nu fiidee bakka dalaaleen isaanii huccuu irratti qabanii gaafa sanillee bakka erga waa hedduu sirreessinee gibbii guutuu keessa warri niqaabaatillee heddummaatee booda'u dafanii fahamuun isaanii hedduu ulfaataadha. Gin as naannoo Oromiyaa keessatti amma sun hin jiru gin dhiibbaan tokko tokko numa jira. Dhiibbaan kanuma namoonni ilaalcha gaarii sii qabu jiru akseepti godhamuu keessatti warreen amma amantii biraa qaban kuni caanaa sirratti godhan. Fakkeenyaaf hojiidhaaf ammas ta'ee waan adda addaatiif qidmaa warri sii kan warruma musliimaati malee warri kun xiqqishoo ati keessatti gin naannoo Sumaaleetti hojii cirraashii walumaattu walumaa hungitu keenyammaa hedduu bareedaadha. Maashaallah haalli biyya keenya irra tokko tokko waa hunda waa hedduutu jira chaalenjiin silaa adeemsa keessatti. Kanuma wajjin haalli kaampaasii yuunivarsiitiidha barattoota muslimaatii wajjin qabdanii fi gaheen qabsoon gootan keessatti mudannoon jiru maal fakkaata? Sirriidha.
akkuma jaamu namni tokko gizee waan takka milkeessuudha deemu challenge hedduu takka mudata gin bu'aa wanta sanii gizee agarte challenge sun hundi sitti hin dhagahamu gizee sanirra gizee jirtu garuu ni boochasi wallahi yeroon itti bakka yaa rabbi xiyyan geenye faajattee itti boochullee numa jira gin irra dabartee waan bu'aa waan barbaaddu sanirra gizee geessee itti gammadde na haala jamaa keessatti dhugaan jamaa san hinjiru nuun gad dhaabbate amma jamaa guddaa ta'e maashaallah isintu jalqabee jechuudha kanuma dhaqanii salaatan ijoolleen qira'aatii haala seeraan qara'uu fi akkasitti wanti sun ergasuma boodaani numarratti eegalamee jamaallee maqaa moggaasnee fi seera ittiin bulmaataa fi waan adda addaatiin warra dhiiraatii wajjinis taane hedduu sirraa'ee amma baqa. Barnoota illee achumaan quraanaa fi hadiisa illee barachuuf kun. Mee Tuubaa wanni jiru ijoollee amma barattoota baratan kan yuunivarsiitii kolleejjii adda addaa jiran barnoota islaamaatii fi quraanni barnoonni gartee laatiinii yookaan barnoonni ammayyaa waliin deemuu hin danda'anii tokkumarraa qabanneen nuti ichuma boodatti deebinaa warra jaanii maal jetta? Ni jira dhugaa waanta warra. Hedduudha haala kana boodatti hafummaa fallaalanii san qabatanii hariifummaatti laa hubatanii sanuma tokkichaadhaan bakka nuti warri keenya qaraa jennee nu ergan malee haan quban qabanii jenneetuma tan warra qabatee warra deemu. Wallaahi dhugaa waan namni akkana jeelee na mudatee jira gaafa wayii kilaasitti jamaan deeman hin salaatan bakka qaraatii za'aa 24 laabrarii keessa halkan za'aa 8 yoo hirribaa kaateeti laabrarii eeteellee isaan laabrarii maka soorri taa'utu jira. Awo maali salaati haati maali naam gizee jettee waan qara'uuf neer kan malee bar salaataaf neer warri akkana jawli jira. Garuu wallaahi innahum baraka sin qabdu qalbiin tanteetillee tasgabbiin arkattu wanni bira hin jirre wanni laffaatiin diin keessa hin jirre firii takka bakka illee yoo geesse sin gammachiistu. Sirritti danda'amas wajjin wal faana oofuun jechuudha. Sakiinaa qalbii tanti waan takka irratti akka itti tasgabbooytuuf illee wanni akkaan barbaachisu lachuutu wal faana qabatanii sa'aatii fi piroogiraama godhanii waan baateef beekee carraa akkanaa deebi'ee akkan arganne yoo itti amante godhuufis wanni si daangessu hin jiru gootus waan itti gammaddu jechuudha. Galata. Akkasii sa'aatiitti fayyadamanii yoonii fi tarsiimoo baafatanii deeman ni danda'amaa jechuu keessanii. يا دبري دا مالي في بريان قواني مجادر ساتو كتو وري قرآن قرأي جاني رغتاني صلاتي النان وري خيني قرأي جمالي صلاتي نان جنة كناف نمني قرين قرأي مالي يوم كان قرأي مالي خان نان جنة جدي سموت تلك بطي غادي مهدو تجرا ساعتي في ترسيمو بافنا واني ندك أو بننجرتو أما خيستو برنتوني ساعتي فرنجين تايم جتي أنا انجلفا خانا اللي مبيغو yoo sa'aatitti fayyadama wanni dhaqqabamne hin jirtu jechuun fakkaata yaadna keessan. Akkas. Galatoomi. Hayyi asumaan deemnee bu'aa bahii kana gubbaa dabartee ati gaafa yuunivarsiitii jirtu kitaaba faa jalqabdee hasaasiin jedhamu tokko qilleensa labbaarra nu dhaqqabe wanni sun dhugamoo akkami? Sirriidha. Kitaaba lama faa inni waan jiru faan dhagee. Akkami barnoota keetii wajjin wanni kun akkami? Dhugaadha jalqaba gaafaan gibbii sandaaqu chaalenjii hedduutu ture siin jedhuun jira. Haalli qilleensaa ulfaataa ni rafamaa guyyaa za'aa 6 booda addunyaan inda'uun bakka dirree qiyaamaatiin dhagee jettaanii nama ciijawuleen agartu hundi ni rafa. Ni rafa. Eechi. Fantashiruudha bakka akka feeti taata zaasanii. An haalli hedduu oowwaa jira wanni hedduu bakka natti mijoone. So maal godheetini haala kana keessaa if baasuu danda'a. Depressionii si qaba ni yaaddu isaanii cinqamtaa. Jechuun amma fakkeenya free time jechuun fakkeenya warri rafee boqotee bakka. Ati yoo hin rafne taate yoo teesse takkaan fadisaa dirra kufta takkaan waan hin tattaane hojjetu. Dhugaa bar akkasii. So saniif an hin rafne yoo ta'e maaliin godhuu qaba kajoo. I think an dubbisa waan akkana kana dhugumatti durumarraan hin dubbisa. Kitaabota adda addaa dubbisuun hin jaaladha. Kitaaba yeroo jalqabaatiif gaafan gibbii seene freshman course kitaaba tokko barreessuu kan hin jalqabe. Kitaabni sun Afat al-Lisani jaa Abu Hamid al-Ghazali tu barreessee kitaaba san. Maqaan isaa Afat al-Lisani jaa.
كتابني سن أكو مجرتي وانتين قد ترانس أفان رموتي مال جيتشوري أفات اللسان جتشو في تناون الربا يوخاهم بديوان الربا خنا المنا ما تي وانا بدي الربنا ومش جيتشور يا سنجتشو دقا ساني والقبتي وانتوتي هدو تجرى حديثي هدو جرى قرآني ني سكسو ما تفسيره هدو تجرى هدو برباچي سادا خنجو واني يادف كتابة سن أكو مجرتي كومبليتلي غرافان رموتي بريسي هي خير umuru daf gize sanin jalqabe freshman course jechu wagga takafaachu barachatuman yero za anamni rafusan nin dubbisan translating goda kitaba san gafa dur maranu gize dubbisu kitaboti ni gize natti totolan silki qawmi waraqaati barreesa amma gize university am silki nabitante baqa silki ratin barreesa tariachi gize daqo silki rati barreeseti translate gode gize freshman course finne kharag managallu amma hafs breaki gize breaki tisintawan masgidani daqaqrati khiyanin qaraa galgalas nin qaraa free time mati tiya gargare mati yafawan akkuma ilmon nama telejutti mana khesati sumati yafa gargara sambo de free time qabutu monun wan makana khana no chada ما شاء الله كسيتين تمره جلقبا تمرمي ريما كتاب نسن تمرمي دري اي بيسا غبا جرتني يچو تمرمي يا خنجر سيمالي اسميني بسنا اسلام مفاو إني لما فهموا خنين جليدة كذا يونيفرسيتي كبردار ران وقال لما فا حالة جروب ده بديت نجيرة كذا يونيفرسيتي ده بتمتي حالة هم ده تمريا سي يونيفرسيتي مرة كبردار ران نجيرة كذا بربادي بكا وانت كتك يا عديتي سامبو ده جزيني فين أشيلك إيه ورقة دكتور يفسر أفراد إيه دكو نجيرة جدا انتو جاني تولي أمس الراحنا حالة جبي خيس جروني جرامي أما درام عن من برونسا كلاسي دكى كافيه دكى مسجد دكى دورمي سنين أنا بكتة هنديو نورستي خيس لو نجافت بكتة كنا جراونا جت هنديو قام بكسن سو سامبودا فري تايمينج أو تبدأوا نيجالي بكا ربنا بيجتو بكا تمارين تولي كبام تهاله تمارين كيس جتولالو نيجال so one university خيس الدور كتاب رد business نجراك جروار جيبك reality دوغان دتو ايشي so خناف مالين غدوق خراج ماتي نسوان الددا نبرني غها كاميرات انتريتي ايشي ركو توكو خهيم مون جرامي خراج ماتي فرمو خقب نعم so سنير دابديتني كتابوني واي جالالاتي والكوامي هدو بريفامي جرا I think كتاب هدو تو بريفامي خاك إسلاما بريفامي سنجرا خاك أمنتي ومبراتينس وري يشون أمنتي إسلاما هردف لين كتابوتا واي جاللا هدو بريفام نعم أكاد دنيا تليني قارومين يسار راهستي هم يسار أنا موني هدو بريساني تجرا أنا سنير دابديتني أكا خيتي أبيوان كتابوتا إسلاما واي جالالاتي والكوامي بريفامي دابديت أكيد الإسلامات يا ستو كتابة وحمل حب جامو تقول إدو تكان جالة داني كتابة سن كتابة سن دكتور محمد جامو تبريسي بيا قراباتي كاليسي كتابة سن يروني فين دبسو بقى كتابة سن يرد عبديتو من كتابة واعي خناتي والكبسيسي أكا دينا بديت تستهي أكا هواسو ما تستهي ميداوان إشين قبضو هنجرو في إباء ونكون نمرت في جودن دورة دابديتي خانين بريسي I think نموني تكو مليون تنفيان قبضو اللي نانده جودن دا مي جاللتي كمي ميدا قبضو ذاتي بريسي جرو كتابني خون والله لقومتي جتو أنا كتابه هدو تكان جالدان كتابه خنا أنا تعالى جرو إركاني في قبي بود حواسني أكا حالا جالت درجيسي أكا حالا جالت أبوتين أكا مالي في وان درجيسة في درجيتي كفر دابتو تهيتي ميتي كتابة تكتب أما فكينيا في القرآن جتو ديلي جريني خينيا وجي يرو تكلي الدنبوك نعم أما كوني كبية كتابة قرآن خيسايس وانتوتا حديثة خانا سنيكا ولكن كتابة يرو هم يرو دبستي هنمو فوين ينجرو
jira himu foyne ju bakka himu fo giye dubbiste reality majuru jechu amanni qudan dufus diddamni dufus hafuuratti baafatteeroon yoo dubbiste reality jiru kan jijjiirame jechuudha hamma ga namni dhugaa san jijjiiree karaa sirriitti jiraatutti nama hedduu takka fayyada jeetini namana bismillah inshallah mee kitaaba lamman kana lamma faamal jette maqaan isaa واحمل الحب يوخاو جعل لك أبتا من قبل ما شاء الله جعل لك أبتا من قبل أفان ورموتين كم درجة باسو في يد آفات اللسان في وعمل الحب يتي واحمل الحب يوخاو جعل لك أبتا من قبل لما كيسا كم درجة باسو كم درجة نبرجة حاجتي يد يا جعل لك أبتا من قبل خانمات الرجالية جي جعل لك كفي فما يتشو كمان مرتي لك كفي أكاسي بر مالي في لما يبدو جعل تنا أنا كم كراسي تقول قال أنا موتا أيتو مشاك كيف كايجو كم بكا باي سلا جولك أبو سوى جعل لا تنكفي يعني الدو خنان ردي جراو أكم يتغدى